social media gama TikTok, Facebook fi YouTube wannumatti fayyadamtan cufayyuu WhatsApp haa ta'u wannumatti fayyadamtan cufa imo haa ta'u sababni namni dagatee yookiin ati eenyuun ati hin waliin jedhu rakkoon isaa beektu ammas immoo social media irratti namni kamuu akkasi akeekkatu namni kamuu akkasi beeku yoo barbaade waggaa hedduu yoo ati maqaa jiraatti yoo ati sun gubannaan kan biraa banattis namni sun akkamiin si beekee dhufuu danda'a maqaa qofa la rakkoo inni guddaan hin beektanii isin rakkoo inni guddaan profaayilii keessanii yoo sila dhiifama yoo sila suuraa keessan irra kaa'attani nihaay suuruma keessan irraa hin buuftanu yoo sila waan biraa irra kaa'attamu marra kaa'attan sana irraa hin buuftanu yoo gubatellee sanumatti jijjiirattani rakkoon guddaan profaayiliidha har'a garuu profaayilii ajaa'ibaa akkasiin dalagattanu isin agarsiisa barumsi kiyya immoo kan har'a YouTube jala warri TikTok profaayilii bakka follow nama qotan seen tuqaati YouTube kiyya dhaqaati YouTube lamaanuu subscribe godha Rio Shaafi jalan isinii kaa'a viidiyoo isaa warri Facebook ammoo liinkiin dalagaa jira liinkii kana qabattanii geejjiban subscribe like gochuu ni dandeessani sirreesseen jira yoo hin feenes immoo baradhaatu miidhagaasaa warri YouTube yoo feetan maqaa YouTubein warri akkuma feetanii TikTok suuraa keessan irra kaa'achuu akkuma feetanitti jechuudha isintu kaa'atan kanarraan isin agarsiisa isin sana boodatti guuttattani aappii kana garuu Telegram jilan isiniif kaa'ame kuno Telegram jalan isiniif kaa'a kuno asirratti argattu jechuudha Telegram kiyya jira isomti ta'een jira laaluu dandeessanii asirratti Telegram kiyya join godhadhaa seenaa akka inni yeroo hunda isin barga'uuf xayimmee gara intanaatti dabarfannaa galjalee makana isinii kaa'a liinkii Telegram ammoo kommentii jalqabaa jalan isiniif kaa'a ifa isiniif ta'a mee gara aappichaa dabarfannee ilaalla aappiin kuno isa kana hin seentanii suutumaan isin yafidu an suutaan isin agarsiisa mee akka isiniif galuu jedhee namoonni tokko tokko hin galuu beektanii kanaafuu suutaan isin agarsiisa aappii wagga isin seentanii akkuma haati isinii fida aappiin nama kamiifuu akkaatti isinii fida gizee isinii fide isin immoo eda'uu gaaraa tuxxanii mee of duuba deebi'ee isin agarsiisa xayyib yoo isinii nam tokko tokko hin rakkata waan kana silas barumsi keenya nama rakkatuuf malee nama waan hin beeknee fi malee nama kaanii osoo hin taane namni beeku silaa beeka gizeen akkaan isinii fide kun akkasuma taa'u eda'uu gaaraa gubbaa yuuxani amma profaayilii dargachuuf ilaala profaayilii dargachuuf deemne sana booda dakaa ol sadaffaarra jechuudha dakaa ol sadaffaarra bakkaan xiyya isiniitti qabe bakka dakaa ol sadaffaarra rukuttani fakkeenyaaf asirratti laa bakka biraatti yoo rukuttan gaalaarii keessa fa'aa bakka ta'e isin geessa inni kun immoo qaxxataa isin fida gizeen akkaan isin fide bakka biraa rukuttan akkamatti dhiiftanii kunoo bakka gadii kana jechuudha walakkaa bakka geengoo mallattoo maskootii kana bakkuma xiyya isinii qabe akkaan rukuttan wagga tokkoof sana booda profaayilii dargachuuf gaanuti har'a sana booda kunneen waan hedduu jira beektanii garuu kana yeroo biraan isin agarsiisa danuu dhoomti isin agarsiisu gana hanga dhuma kanaatti isin agarsiisa sana booda bakka geengoo gaaraa tuxxani geengoo ta'eera miti xayyib raayitii gootani raayitii sana booda isii gama adiin guddaa xiqqoo qabdu kana tuxxani fakkeenyaaf isiin kun amma jallisuu akkana yoo barbaadan yoo akkana barbaadan jalliftani wanni isiin kaa'amteef xiyyattiin kun inni gadii kun immoo inni batteen gadii kun immoo akkas guddisuu xiqqeessuudhaaf kaa'ame ifa isiniif ta'a obboleewwan kiyya isiin gama cinaa kun immoo akkas guddifti akka deebifte xiqqeessiti طيب isiin gama jalaa kun immoo akkas gooti yoo fakkeenyaaf akkas goone isii kana yoo kana goone hin dandeenya guddisuu طيب isin agarsiisuu maafani akka inni hin banne kan biraan fidadha ammaan kan biraan dhaqee fidadha hayyee shoppis godheera amma akkasin tuqaa isii geengoo kanan fudhadha amma طيب amma fudhadheera mitiyan raayitiitti godheetan akka inni takka tunaaf dalagu yana akkana balleeffattani ana amma akka waastaappiitan dalaga jechuudha yoo akkana balleeffattan jechuudha. طيب asirratti erga akkas gootanii kaatanii yoo feetan jalee kana adii gootan isa jalqabaa yoo feetan gurraacha kalarii feetaniin ana amma kalarii filadheen dalagadha amma bakka geengotti kanattan bu'a akka inni waan hunda naa fidu kalariin jijjiiradha amma isiniif ifataa kalarii akkanatti jijjiiree diimaa ta'e yoo diimaan ta'e immoo akkanatti si kana ooni ala hamma dhufeera miti akkas dhiifamaa xiqqoo siin arifadhe
Amma akkanatti jira miti bakka geengoo haa xuxxani. Wagga geengoo xuxxanii akkanatti isinii fida. Isin immoo akkas harkifattani. Akkas harkifattanii bakka an xiyyatti qabe kana mallattoo makiinaa maqasii yaa'anii mallattoo isii kana xuxxanii isin callumattanii. Sana booda kana banaa gootani. Inni iyyuu ofiin diimessa. Isin immoo diimaa yoo hin filanne isa kana erga oon gootanii akkanatti isin diimessa miti ol harkiftanii akkas harkiftanii. Ifa isiniif ta'a. Kana keessaa kalarii feetanii irra kaa'attanii. An amma kalarii maaliin filadhan jedhaa? Meesii kanaan filadha xayyiban. Haa ta'u ishee. Sana booda raayitii isii gamaa haa dhuftan. Eda'u eeksii kanaan dhuftan raayitii dhuftan. Xayyib. Warri amma ani karaa dhiyoon isin agarsiisa. Silaa kana hidhattanii beektu. Silaa kana akka inni sossoone hin qollofattanii. Diqqaar kan tuttanii qollo isin duraa bada. Ani immoo amma qollofee isin agarsiisu. Maaliif? Karaa dhiyoon isin agarsiisa akka isiniif galu jedhee. Yoo abbaan immoo isiniif galu qollofuu feetan bakka kana rukuttanii bakka gaara kana rukuttanii gararree. Sana booda bakka qulfii kanatti yoo rukuttanii isiimatti deebitanii hin qollofama amman sossoo'u jechuudha. Sossoo'uu hin danda'u amma. Ifa isiniif ta'e hin sossoo'u amma waan takka. Ani amma qollofee isin agarsiisa. Warri kaan immoo qollofachuu dhiiftanis gaariidha. Warri hin galleef jechuudha. An akka isin galutti isin agarsiisa. Amma lammaffaan deebi'a ammas bakkuma sanan dha. Amma dhaqeetan isi kana alanga sardameen hojjedha. Maaliif? Wanta ka gizeen dabarfadhee keessa irra deebiitti nan sardama. Sana booda raayitiin godha. Akkasiin guddifadha qaccatti kana qabee. Akkasiin godha. Amma akkasittiin guddifamu ture sila. Kana keessaa waan hedduun isin agarsiisa. Garuu yeroo biraattiin isin agarsiisa. Sababni ani akkasitti isin agarsiifneefi sababni akkeessaa waan hunda isin agarsiifneef yoon bakka takkatti isin agarsiise isiniif hin galu. Ani amma waan danuu jira akkeessa waan hedduu jira. Ani immoo namni gizee waan takka argee dabarfate ni galaaf. Kanaafuu waan akkeessaa waan isinitti baay'ise fagoo isinitti fakkaata. Ani amma karaa dhiyoon isin agarsiisaa jechuudha. Waan hedduu dhiise. Sana booda isii kana harkumaan kana balleeffattan isin. Qaccee isa guddaa dakaa qabdanii isa guddaa bakka xiyyaatti qabe qabdanii akkana balleeffattanii akkanatti buttanii akka geengoon isaa waliin caalle. Akkana guddifattan ammoo xiqqoosi. Maaliif yoo dhumsa guddate inni fokkisaa? Xayyib amma geengoo ta'eera miti. Xayyib hangatiin kan yuutuubii dalagaa jiruuf jecha nan bareeche dalagaa amma akkas xuxxanii ammoo amma gizee akkaatti gootanii kaatanii akkas dhuftanii bakkatti maduraan tuqe xuxxanii. Amma akkas banaa gootanii diimaan naaf ta'a laata meenan laalaa qoyaa diimaan naaf ta'a. Anaa diimaan ni ta'a jechuudha. Amma anaa diimaan ni ta'a kalas. Nama raree diimaan nama raree hedduun galcha diimaa. Diimaa hedduun galcha kalas. Isin immoo bifuma feetan filattan isin. Xayyib. Abbaan qollofachuu feetan akkuma ammaatti qollofattanii raayitii gootanii. Rakkoon qabu qollofuun dirqamaa miti. Akka inni sossoonee fa'aa kanaatti jechuudha. Akka inni sossoonee fi xayyib. Sana booda eessa dhattani ammoo isiimatti deebitani. Bakkuma ammaatti deebitani. Ammoo isin rukuttani akkas rukuttani ammoo fidattani. Isinii dhufeera miti isinii fataa miti obbolaa koo. Isinii fataa miti akkas balleeffattan ammoo. Ifa isiniif ta'a bareedaara miti amma. Eeyoo. Egaa barumsi yoo suutumaan hordofan illee naman gubu waan wanti baratan jechuudha obboleewwan kiyya akkanatti guddifattan jechuudha. Ifa isiniif ta'a yoo isiniif hin galle irra deebiin nu barsiiseedha kommentii irratti. Warra hin galleef immoo walitti isin qabeen zoomiin fa'aa isin agarsiisa. Akka isiniif galu. Annam tokko waan agarsiisa akka inni baruun fedhaan. Zoomiin fa'aa dhuftanii karama fedhanii dubbisaati namni 10 yoo guute bakka takkaan zoomii irratti agarsiisuu danda'a bakka takkatti jechuudha irra deebi'ee. Karaa viidiyootiin bakki kun akkam jettanii na gaafachaa akka laayiviitti jechuudha bakki kun akkam jettanii na gaafachaa sagalee keessanii dubbattanii. Xayyib akkanatti naa ta'eera amma akkaan sirreeffadheeraan jedha xayyib. Sirri suutumaan qabdanii akka gootani. Ifa isiniif ta'e obbolaa koo. Xayyib akkaan sirreeffattan jechuudha. Amma bareedee jira jechuudha. Amma achumatti deebitani. Amma isiin xuxxani. Maaliif akka inni bareeduuf piroofaayiliin kun waan jabaa isinitti fakkaata miti sana booda isa gadi kan akka rukuttani. Dhiifama kaansel godhatan irra deebi'a. Akkas kunooti bakka kalarii as jira jechuudha. Bakka kalarii yoo feetanii karaa dhiyoodhaan gizee dhuftanii kaatan asis hin jira. Amma maaliin filadha kalarii maaliin naa ta'ame nan laala inni kun naaf ta'a. Mee ish guddisee laala. Isin waan feetan filattanii mi'aan waan naa ta'u laaletan piroofaayilii yuutuubii Yooshooti. Ganaa barreeffamni ganaadha. Ganaa barreeffamni haala miidhagaatiin bareechama. Amma yoommoo akkanatti hojjettanii kaatanii kalariin isinii hin taane isa irraa kan akkana buttanii isa jalaa kan harkaan kan xuxxanii amma adiin kun naan taane ana. Akka dhuftanii isa kan rukuttanii
akkas of oonii gootanii xayyib adii naan taane waan ta'e jennaan ana amma isa kanarraan godhadha. Xayyib ammoo isa kana gad deebisa. Basiita obbolaa koo akkasiniif galuuf yoo inni ammoo naan taane ammoo isumatti deebi'e ammoo kana rukuta. Ifa isinii ta'aara miti ammoo isa kana deebisa. Yoo warri isiniif hin galle barumsi kun ayyaroon qabutti yeroo karaa zoomii nama hedduun isin agarsiisaa gara zoomiitii nama 7-8 yoo ta'e agarsiisuu nan danda'a gara zoomiitiin viidiyoodhaan akka laayiviitii jechuudha. Meeyoo viidiyoo dheerate sansuutumaan isin agarsiisa obbolaa koo. Xayyib amma kun akkanatti naa ta'eera jenna. Wanni cufti waan kompiitaraan dalagamu isinitti fakkaata garuu kompiitaraa miti akkanatti naa ta'eera. Ammoo bakkuma ammaatti deebitanii. Ammoo asuma xuxxanii adiin dhufeera miti as keessa ol harkiftanii kalarii feetan filattan ammoo keessa. Kalarii kamtu naa ta'ana kun naa ta'a tarii xayyibaa ta'u ishee ta'u. Amma isin akka feetanti godhattanii warra amma kana silaa kan YouTube akkanan daneessuun ture warra waastaappii faa barbaachisaadha kun. Warri waastaappii faa akkanatti hojjetattan ilaa warra waastaappii irra guddeessii waastaappii feesbuuka waan hundaa akkanatti hojjetattan. Ifasiniif ta'a. Maaliifan akka godhee haalan miidhagee bareeduufan isiniif akka miidhagee bareedu godhetanii beekan akkas godhee. Amma sababni waan takka itti funaanaaru kuni xarafa isaa argattanii miti akka inni bareedu. Itoophiyaatti waan akkanaa waan tokko shilashii waan jedhan wayiin jirti natti fakkaata wanti dhahamtu wayii. Xayyib akkasuma dhaadhe ammoo siman sanadha. Maaliif yoon kalarii adda addaatti galche namarraa hin bareeda waan ta'e jennaan. Ammoo gangoo maadha. Mee kalarii kamtu naa ta'a amma asirratti. Kalarii akkanatti barbaaddattan keessaa obbolaa koo viidiyoo dhaabee isin agarsiisuudha. Mee inni kun naaf ta'a. Xayyib mee godhadheen ilaala. Guddiftanii ilaaltan akkanatti. Yoo isinii daawwitu immoo akka gad dabarsitan kunoo yeroo madabbistanii dhiiftanii rakkoon hin jiru. Hin badanniyyuu. Kana gootanii. Piroofaayilii naman kadhattanu jechuudha. Lammaffaa isin obboleeyyan koo. Xayyib amma miidhagee jira jechuudha. Amma miidhagee jira piroofaayiliin kiyya. Xayyib amma nagaa baqa. Isa adii irratti barreessu qofaan fidadha. Waan irratti barreessuu fedhu qofaan fidadha. Amma waan irratti barreessu waan gubbaa kanarraa gaalaarii keessaan fidadha. Gaalaarii keessaan fidachuuf akkas tuqee bakka from gaalaa jettu kana bakka duraan isin agarsiisee irraa deebi'e kana. Dhuftanii bakka eda'uu kana tuxxanii bakka gaalaarii kana tuxxan amma gaalaarii keessaa dhaqeen filadhee bakka gaalaarii keessa hin seensuun feene har'a. Xayyib gizee gaalaarii keessaa fiddan akkanatti isinii dhufaa bakka geengoo kana rukuttanii. Geengoo rukuttanii akkana walitti butattanii anamma gaalaarii keessaa fidadheen jira bakka geengoo fideetan akka walitti butadha. Achittan guddifadha amma bakka kanan fedhe waan ta'e jenna. Xayyib akkanatti dhufeera miti isii ansila isin agarsiise kana akkana gadi godhattanii kaatanii akkana walitti deebiftanii. Obboleewwan isiniif ta'a akkanatti jechuudha. Akkanatti rukuttaniiti akkanatti sirreeffattanii piroofaayiliin kana caalatti diragama bareeffame. Angaruu qallaaliidhaan isin agarsiisa. Nam tokko gizee waan fuulletti arganii soraata garuu gizee keessa gale xiqqaataaf akkasiin dhuftanii itti wal bartan oofanii aappii kanaanii sirreeffachuu piroofaayilii. Xayyib akkanatti godheera miti amma barreeffamaan barreessa xayyib amma nagaa baqa. Amma garuu osoon amma akkas godhee ifaa kana waan xarafa isaa sirreesseetii ni bareeda baqa haala ajaa'ibaati yoon fedhe akkasitti yoon fedhe akkanatti ni bareeda jechuudha. Cufti isaa akka godhe ni bareeda. Garuu amma ani isin agarsiisuu maa jedhetani. Amma cufa isaatuun akkas godhee akkamma isin agartan kana akkas godhee sila akkas osoo gootanii ni bareeda baqa. Yoo feetan adii yoo feetan akkasiin xarafni isaa ni bareeda jechuudha. Anamma immoo gabaabinumaan isin agarsiisa. Kana yeroo waa bartan itti godhattanii xayyib barreeffama barreeffadha amma barreeffama barreessuuf ammoo eda'uu magaalaa rukuttanii obboleewwan eda'uu gaaraa rukuttanii isii majammaraa gubbaarraa rukuttanii sana booda qubee A gara gadi daka jirtu argatte miti isii kana bakka xiyyeetti qabe isii kana rukuttanii sana booda gizeen akkanatti isinii fidee yoo isii kana rukuttanii bakka qalamii rukuttanii bakkuma qalamii isin dhiyaate rukuttanii sana booda amma riyoo shoon jedhee barreessa ammaani riyoo shoo
Riyoo Show YouTube isii kaaniifani amma. Sana booda barreeffamni kun asuma taa'u akkana harkiftaniiti bakka qubee taataa guddaa wal caala yeroo kan harkuttanii akka guddifattanii xiqqoo akka deebiftan ammoo akkasuma deebiftanii xiqqeessitanii. Taayib Riyoo Show amma kan YouTubein dalagadhaan amma kan YouTubein dalaga amma isin waan feetan godhattan angaruu kan YouTubein dalaga kiyya dalagadhe isin agarsiisuuf ani asirratti taayib asirratti akkas godheera miti. Amma wanni isinii galuu qabu eda'uu kan harkuttanii bakkuma duraa kan harkuttaniitiyyi sana booda kan harkuttanii amma mallattoo YouTubein fide isin agarsiisame warra YouTube asumaanuu bartanii isii kana rukuta amma sana booda Riyoo Show kana dhiifama Riyoo Show kana akkasin dabarsee taa'u. An kana hin fedhu jechuun hin danda'amu maaliifi kana keessa waan hunda barama jechuudha. Kana keessa waan hundaayyuu namni sirreeffata akkasitti waa bara namni. Ifa isiniif ta'a taayib gizeen akkanatti fidee jedhee akkas naannessitanii warra YouTube amma kun ilaa warra YouTube akka naannessitanii akkana xiqqeessitanii amma wanti ittiin akka xiqqeessitanii amma xiqqoo mataa isaa waliin deebisa amma xiqqoo kanatti hin deebisa warra YouTube fi amma kun taayib amma ifa isiniif ta'a miti ayyo akkanatti erga teessiftanii booda bakka geengoo kanatti deebitanii kalarii maal filattu kalarii mafeetan filattanii waan achirraa bareedu. Kalariin achirraa bareedu maal jennu fakkeenyaaf isiin kun hin bareeddi isii kana taayib ishii kana hagoonoo taayib sana booda akkas dhuftanii kan YouTube warra YouTube amma kuni warri feetan isin godhattanii yoo feetan akkasitti godhattanii yoo feetan akkatti dhiiftanii kanatti dhuftanii kanas xarafa isaa yoo feetan diimeffachuu yoo feetan gurraachifachuu akkasitti na dandeessu jechuudha. Amma qallaalumatti isin agarsiisaa rabboleewwan kiyyaa. Amma kana hin dalagamu ture sila. Ani immoo qallaalitti isin agarsiisa. Gizee keessa galtan hin bartan waan ta'e jennaan. Ammaan kan YouTube akka fakkeenyaaf kan YouTube godhadheera bakka fakkeenyaaf kan YouTube godhadheeraa jennu. Kan YouTube godhadheeraa jennu mallattoo YouTube jennu ko. Riyoo Show garuu akkasii miti. Riyoo Show kana caalaan bareechee Riyoo Shaafii kana caalaan bareechee profaayilii isaa akkuma agartanii jirtanu amma garuu an isinuma agarsiisuu eetan akka inni amma yoo akkana godhattanis ni dandeessanii akkasitti xiqqootti dabalattanii yookiin immoo gurraachi bareede akkasitti godhachuu ni dandeessanii. Kana keessa waan hedduu baraga namni taayib kanuma irratti hadhiisu jennu taayib Riyoo Show kana fideetan gubbaa kana kaa'a. Riyoo Show fidee gubbaa kana kaa'a. Kana xiqqoo si gadi butaa Riyoo Show akkasitti kaa'a. Sana booda qubee aanaa akkas buttanii isin kana xiqqoo keessatti kan deebiftanii. Akkana gad deebiftanii Riyoo Show dha kun amma taayib YouTube jechuu fidu. YouTube jechuu fiduudhaaf eda'uu gaaraan tuqa ammoo akkasuma akkuma bakka qubee aanaa irra jira miti iskiriiptuutti kan tuqxani. Amma iskiriiptuu amma tuqxani. Bakka qalamiitti waa barreessu bakkuma qalamii tuqxani bakkuma agartanitti rakkoon qabu. Taayib YouTube jenneerra isin harkuttanii xiqqoo si guddiftan akka inni isinii deemu taayib sana booda dhufa akka inni sirrii isaatti guddifattanii akkasitti guddifattan xiqqoo isii kana xiqqoo isinii ta'uu didda akka godhattan isin akkaanta dheereffachuu hin dandeessani. Taayib akkaanta rukuttanii miti YouTube kana xiqqoo guddifachuudhaaf akkasuma xuxxaniiti isin harkuttanii akkas guddifattanii. Akkas guddifattanii as jalatti jechuudha. Ifa isiniif ta'a Riyoo Show akkana godhattaniitu. Taayib barreeffama kana bareechuudhaafoo. Taayib amma Riyoo Show gattuqee dirqama wanta ittiin irra deemtu kun irra jiraachuu qabdi. Riyoo Show gattuqee akkana harkisa gaammame. Bakka qubee A fi B kana rukuta. Qubee A fi B erga rukuttanii as dhuftanii isii majammaraarra filattanii isin. Wuma feetan filattan keessaa barreeffama. Kan feetantu jira yoo feetan gara mirgaatti oftanii barreeffamni kun isin jira. Xiqqoo gurguddata kuni akkasitti kanaafuu an gurguddisuun barbaanne akkasitti isin agarsiisa. Kanatti tasa gurguddata qubee ma'aatti deebi'a ammaan. Si kana wayya. Yoo akkanatti dhufti jechuudha. Sana booda qubee baatti deebi'a qubee baa guddaa isa qophaa jiru kanatti jechuudha. Kan YouTubeis akkatti barreeffattanii ammas kan YouTube kanarra tuqeetan amma barreeffadheera bifa qofa akkuma bakkuma maatii jijjiirattanii asirratti barreeffama asirratti kan feetan irra kaa'atan jechuudha.
isa kan YouTube isa kanarra tuttanii kan Reels fakkeenyaaf kan tuttanii xayif amma bifa qofan jijjiira. Kana keessa waan hedduu isin agarsiisa kutaa ittaanutti paartii waan kutaa tokkoffaadha kun. Kutaa ittaanu akkaataa kiroomii waan hundaa intanaa waan hundaa isin agarsiisa. Eshi. Xayif amma barreeffama kiyyaan bifa isaa jijjiiradha. Akkas gattuqaa isa kana dhuftanii gizee akkanatti dhuftanii kaatanii kunoo isii kanarra bakka mallattoo footoo kan akkana gattuxxanii namni wallaaleen jiru isii kana barreeffama kana bifa isaa akkamitti jijjiira ammame bifa kamtu irraa bareeda an bifa kanan jaalladha bifti kun owwaadha yaani fuulletti mul'ata jedheetan yaada akkanatti xayib akkanatti godhadha riyooshoos akkasumaan godhadha akkas godhadheera xayib barreeffama kiyyaan bareeffadha amma barreeffamni kiyya akkasuma hinaafa taa'u ifa isiniif ta'a. طيب جزاك كنا قلت تاني كاتني وبليوان خلاص أما أرجع كنا قلت تاني كوبي زيرو كانت تاني تيجي يفهم أكسرت تاني يوم أكس وان تكون يرنجرانه وانت تيجي أرديم تكون يرنجرانه وانت كسوسون دندا كوبي تاني بها كانت تاني تيجي أما كان سرّي فدامه يوم في الأجور راجلان كبا سيتانون أها أكسيتي نمني هدون نبيه كوينات فكاتا وان كنا طيب كنا فتاهم جدا طيب ريو شون قد أمس اسمه كان أحد في أكاسي أونغو تاني ديمارن قد داش طيب أما غراتشون قد دجالين ساكن دي غراتشو جيشور أبولي وانت كنا وانا كان إرئي سني دي بيا كتالا مفاكي ستي طيب كن أما خلاص تمورير عجلو تمورير كابورا بروفايلي يوتيوبي أكاني تمورين جرا كابورا بروفايلي كاني موك وبالا بري فامني ساكاسي ميتي طيب أما جلي كنا إذا كان باغراوند إذا جلي كنا كم تجيرا غالاري كسانة كيف رد إذا إسي يوفتن سورة كسانة قدرتني غالا جلي ساكنا أما لكتن بكان إداون توكا غالاري كسانة كأمان طيب فيرا إذا كنا أكسر تنقل عزيم مجده سنة بود أكس قد فتني بولي وانكيا أكس قد فتني مالف أكني بريدو في أكن قد فتني كاتني إيفما akkana erga guddifattanii anamma nan jijjiiradhe dhaqee jijjiirachuu dandeessanii isinillee sana booda bakka 0 kan argattanii akkas buttanii isii walakkaana bakka tuqaa danootti kan akka rukuttanii kalas jala galee jira jechuudha amma ifa isiniif ta'e kalas jala galee jira jechuudha buleewwan kiyya yoo fetan immoo jala bareedu anama waan jawaalaa barsiisuuf jawaala jalan godhadhe isin waan feetan gootanii tayyib erga kana jennee booda hamma kan ittaanu kutaa ittaanu keetin sin agarsiisa waahii kaayine maastariif waahii kana kun kutaa tokkoffaa kaayine maaster kutaa tokkoffaa barsiisan jira kutaan lammaffaa haga kutaa 10 ganaadha kana fakkaataa insha Allah waan kan YouTubeis hin bareenne kan biraatti fidachuu dandeessani an amma akka isiniif galu malee hin bareenne kun amma garuu profaayilii kiyyaran kaadha kanaan yoo isinii guddachuu ide akkas gootanii guddifattanii waan hundaayyuu akkasitti guddifattanii isin ofiif keessa deemtanii ilaaltanii gizee immoo kalas gadi buufachuu attan bakka an xiyyeetti qabe kana xuxxanii sana booda bakka seefii kana kana gad xuxxanii sana booda ammas bakkuma seefii xuxxan bakka biraan xuxxanu amma gadi bu'ee jira jechuudha kalas mee gadi bu'aa akkanatti gadi isinii bu'aa amma barumsa biraatiin walitti deebinutti gaafilee qabdan koomentii jala kaa'aatii warri isiniif galiin nagaan naa jiraadhaa galatooma.